hi, Akkkati Dabarissaa. Hordoftoota YouTube channel Kootii bakka ayyaana waggaa Dabarissaa jedha. Happy New Year 2015. Bara 2015 bakka siniin ga'e asitti foonii ta'uu foonii inni kun foon coomadha, inni kun foon adiidha, inni kun immoo asitti isaa kun ta'uudha. Dinnichi dhiyaatee jira. Bakka bara haaraa siniin ga'e. Happy New Year! I love you all the people in Ethiopia, Christian, Muslim, all culture. Sinan jaladha, sinan kabaja. Baga bara haratiin sin ga'e sinin jedha. Video ko like, share, comment gochuun na jajjabeessu hin irraanfatinaa sinin jedha. Inni kun amma akka tajja qopheessiniin booda hin qabbafama jechuudha. Sinan waama jechuudha. Koottatti nyaadha hunduma keessanii. Happy New Year! Happy New Year! All Ethiopia is I love you so much. Happy New Year! Baga bara haaraa sinigee bara 2015 hangam kan jalalaa kan badhaadhinaa siniif haa ta'uu sinan jaaladha sinan kabajaa har'a qophiidha nyaata irra jira jechuudha. Like share comment gochuun na jajjabeessa isiniin jedha. Sirba ayyaana waggaa kan Oromoo siniifaan sirba jechuudha. Ayyaanni waggaa nuu dhufee si baraagala kan boonee nama barsiisuu qabna aadaa. Ayyaanni waggaa nuu dhufee si baraagala kan boonee nama barsiisuu qabna aadaa. Sirbaame yaa habaabilee roobee roobee adolee maalo roobee adolee maal. Ingidee sirboota garaagaraatu jira jechuudha. Aadaa Oromoo keessatti sirboota hedduudha jechuudha. Afaan Amaariffaatiin illee afaan Oromootiin illee jechuudha. Sirba baay'ee nama hawwatudha. Baay'ee namatti toludha jechuudha. Amma afaan Amaariffaatiin illee haba baay'ee hoshleemme haba baay'ee deemudhee koolabee akkamiidha kan dabarsan jechuudha. Ayyaana waggaa fi laayik akkatti qopheessee fixee jira jechuudha. Amma kan hafu ibsiidha. Asitti isa kana fixee asitti isa kanallee jechuudha fixee jira. Asitti isa kana fixee dinnichallee asitti fixee jira jechuudha. Amma wanti namni hojjetu jechuudha xabbasuu qofatu hafe jechuudha. Viidiyoo kan like share comment gochuun na jajjabeessadha. Ayyaana waggaa kan badhaadhinaa kan gammachuu kan jalalaa siniif haa ta'u. Happy New Year! Sinan jaaladha sinan kabajaa. Commentii jalatti illee na barreessaa jechuudha. Bifa kana fakkaatuun ayyaana dabarsaati jira jechuudha. Baga ittiin sin ga'ee siniin jedha hunduma keessaniyyuu sinan jaaladha sinan kabajaa galatoomadha. Hamma yoona ga'uuna waliin turuun keessaniif Dana, thank you so much. I love you. I love you. For me, sweet friend. I love you too. Thank you, thank you. I love you, baby. We love Ethiopia. Hi, akkam jirtan dhaggeeffattoota kabajamtoota hordoftoota YouTube channel Kootii har'amooyyuu waan isinii fidee dhufe qurxii ayyaana waggaa Happy New Year in Ethiopia. Baga ayyaana waggaa geessanii kinoo foon murannee jirra. Kottaa nyaadadha. Akkatti ayyaana dabarsuufi. Akkatti ayyaana dabarsuufi ishee an ofii kiyyaaf mura isa kana hundaayyuu kottaa na gargaara. Indee kana bichaa miti koo. Kana bichaa miti. Hinooti ammas ganaa inni kun hojjetamaa jechuudha. Asitti illee dinnicha xibsiidha jechuudha.
dinnichallee xibsii akkatti qopheeffannee jira. Qophiin ayyaana akkinoo akkatti qophaa'ee jira ganamaan jechuudha. Baga isiniin ga'e bara 2015 Happy New Year guddinyoota koo kanas jaaladhu kanas kabaju hunda asitti illee salaaxaa bifa kana fakkaatuun jechuudha. Muramee jira, coomni jira, salaaxaan jira, foon jira. Baay'ee namatti tola. Kootaa waamicha koo. Happy New Year in Ethiopia. All the people, I love you so much. Wow. I love you so much. Say, you is come on talking English. Yeah, good. Happy New Year in Ethiopia today. Yeah. In Africa is for me friend. Yes. Yeah. Happy New Year. I love you so much. Love Ethiopia. I love you Africa. All the people. Love Africa. Happy New Year. Africa is the best among the rest. Happy New Year. Dana in Ethiopia is 2015 years. In Africa. I'm happy New Year, Ethiopia. We love you. We love everybody. We love Africa. We are Africa. We love Africa so much. You Africa is is the best country. okay. You is in Ethiopia. Cultural is life or no life? It's life. It's good. Okay, no problem. It's good. Thank you. I love you. Love you too. In Ethiopia is today 2015 years. Yeah. In Africa is how many years? In Africa, our own country. Country. Yeah. Or country. How many years? Our country 2022. 2022. Oh my God. Yes, this is You the is year. over. Me is Down. last down. Why? Me this year 2022 years. Oh, okay. So after December, January we start another new year. December, Wow. January we start another new year. 2023. This is December. Because Ethiopia is Happy New Year today. Because me in the for me friend, this meat is all eating. Yeah. Only two people. Aye. Because of the new year, you are making party. Party today. Party today. Yeah, let's Because make party happy. today. Today we are so happy. This food hall for party because of the new year. Na dhaggeeffattoota kabajamtoota koo guddanyaan tiyya Afrikaadha. Me is not talking in Ethiopia language. This language is Oromic. Ethiopia is many language. Okay. 25 no, 85 language. 85 language. Yeah. Wow. Oromic, Amharic, English, Arabic, all of them. That is the reason why Ethiopia, everyone call me speak Arabic. Because you speak Arabic. No, me is coming in Lebanon is talking the Arabic. But you have Arabic in your Yeah. country. No, my country is Ethiopia. Earth is very big. Me only for me village is only talking Arabic. No, Oromic. Arabic. Yeah, Oromic. Yeah. Or Amharic. Amharic. Me is not talking Arabic. Because for me village is another village is not the same. Okay. Happy New Year in Ethiopia. Happy New Year. All salada. Me in the for me friend eat. Fakana fakkaatuniini asitti illee qopheessitan jira jechuudha. Isa kana zayitiin itti godha jechuudha. Asitti illee foon qophaa'ee jira. Dinnicha xibsiidha. Bifa kana fakkaatuniin ayyaana dabarsuuf jenna. Inni kuni shumburaadha jechuudha. Asitti
asittillee bifa kana fakkaatuun hojjannee finnee jira jechuudha. Kottaa nyaadhaa isiniin jenna. Waamichi keenya har'aa kana fakkaata jechuudha. Isa kana zayitiidha. Isa kanallee zayitiitti goona jechuudha. Isa kanallee bifa kana fakkaatuun zayitii itti naqee jira jechuudha. Amma kan nyaatamu bichaata fi kottaa nyaadhaa isiniin jedha. Video ko like share comment gochuun na jajjabeessu. Hin raffatina nyaadhaa isiniin jedhu foon ganaa xabbafama. Foon ganaa xabbafama. Yoo xabbasee fixisina waama. Hindi amma dhufuu qabdan malee. Kottaa nyaadhaa isiniin jedha qophaa'ee jira jechuudha. Asittillee ashaakiltii jira. Asittillee biqiloota ashaakiltii nyaatan boodadha kan nyaatamu amma sirreessatanan jira jechuudha. Kottaa nyaadhaa video ko like kana fakkaatuun jechuudha. Kanan dalage jechuudha. Amma kan hafe ganaa foon hin xabbafamne jechuudha. Ganaa foon ta'u foon hin daakoti. Inni sun immoo foon hoolaa jechuudha. Itti batan jeenidha. Ganaa hin xabbasne ganaan xabbasa jechuudha. Amma dinnichaan xabbasaa jira jechuudha. Dinnicha akkamitti akka xabbasu sinittan hima. Amma foon ganaan xabbasa jechuudha. Inni kuni shumburaa fi xabbaliidha. Shumburaa irraa hojjetama. Qoy dinnicha sinittan agarsiisaa jechuudha. Asitti akkuma argitanii dinnichaan xabbasaa jira jechuudha. Amma dinnichaan xabbasaa jira. Foon illee jammaramee jira jechuudha. Videoon ko yoo isinitti tole like share godhaadha. Qophiin ayyaana waggaa kana fakkaata. Itti fufa hin dhaabbanne na waliin tura. Illee salaaxaa timaatimii kiyaaraa hunda isaatu gosoota ashaakiltii hundaayyuu itti goonee jirra jechuudha. Amma kan hafe intini kireemii isaa yookiin immoo soosii jedhamu san jechuudha. Itti godhuu bichaatu hafe jechuudha. Nama baay'ee waamicha qabnuuf hojjanne jechuudha. Itti fufa jechuudha. Amma inni kuni dhumatee jira. Foon xibsiidha. Itti fufa viidiyichi yoo isinitti tole like share comment gochuun na jajjabeessu hin raffatinaadha isiniin jedha. Hojiin qophichaa dhumee jira. Amma nyaachuu qofa kan hafe jechuudha. Nyaata qofa kan hafe ittan deebi'a. Share like godhaa jechuudha. Na jajjabeessadha jechuudha. Astaayitii yookiin waa isinitti tolee gaafisoo qabaattan waan barbaadan ingidee ayyaanaaf waa baay'ee dagaafini na gaafadha. ይሄን ሁሉን ማለት ይሄን ሁሉን ሰርቼ ጨረስኩት የወንድሙ ቤት ነው እንግዲህ ይሄን ሁሉን ሲጋው ማለት እዛ ጋር ደግሞ ድንቹን ጨርሻለሁ ገና ደግሞ ሌላ አለ ቆይ ላሳይሽ እነዚህ ሁሉ ሰላጣ ማለት እንግዲህ በተጠርጥዛቱ ምን እንደማክል እዩ እንዴ ይሄ ሁሉ አሁን ነው መጥቼ እየሰራሁት የራሴን ቤት ጨርሼ እዚህ ቤት አስጠልቶኛል ጌታ ምስክሬን በስማም kana fakkaatuun xabbafamee jira jechuudha. Asittillee kinoo dinnicha jechuudha. Kottaa nyaadhaa isiniin jedha bifa kana fakkaatuun xabbafnee jira jechuudha. Amma nyaachaa jirra. Guyyaa biraa viidiyoo biraatti nan deebi'ee dhufutti bye bye. Turtii gaarii isiniif hawwa like share comment gochuun na jajjabeessa isiniin jedha.